श्रद्धा थॉट्स का दे रहा हूँ।
ummata asitti argamtan bara keessaninu baga nagaa dhuftanii jira. Akkuma beektan yeroo darbe hawaasni keenya walgahii godhatee koree tokko ijaarratee tureyyuu koreen keenya haadha kaalitanii guyyaa kana qopheessuudhaan hundumti keenya as geenyee ijoolleen biyya keenyaatti barattoonni biyya keenyaatti lubbuu isaanii dhaban maatii ijoollee ofii dhaban namoota amma ho'i nagaama namoota baay'ee rakkachaa jiran yaadachuuf jecha har'a asitti argamnee jirra. Hunda keessaniyyuu irra deebi'ee guddoo galatoomaan jedha. Koree kanallee baay'een galateeffachuu barbaada. Galatooma adde ምህረት dhuguma gaafa sagalii natti fakkaata caamsaa guyyaa sagal kan hawaasni keenya wal ga'ee koree nuti maqaa hirpha koree gargaarsaa jennee waamnu tokko dhaabbate. Koreen sun har'a guyyaa isa duraa godheetti walgahii yaadannoo kan qopheeffateera. Itti aana kun guyyaa isa calqabaa miti. Akkaataan uummanni keenya walitti dhufee rakkina uumame kanaaf deebii kennu baay'ee kan nama gammachiisu, baay'ee hamilees kan nama kaasu. Wareegamni ijoollee keenyaa wareegama ta'e hin hafne namoota baay'ee walitti fideera. Fedhii baay'eetu jira. Har'a walaloo adda addaa dhaggeeffachuuf deemna, haasaa adda addaa dhaggeeffachuuf deemna. Kun hundumtuu gaa rakkina biyya jiru sana fuuldura dhaabbatanii ijoollee falmaa jiran sana dhaabbachuun keenya hamilee isaanii siin kaasaa nuufis gammachuu guddaa nu ta'a jechuudha. Obbo Asnaqan waltajjiitti affeera. Obbo Asnaqan waa'ee ka'umsa rakkina maaster pilaanii Finfinneedhaa baheen ijoollee keenya kana gaaga'amaaf saaxile kana laalchisee amma tokko hubannoo nu kennu. Obbo Asnaqan gara waltajjiitti affeera. Egaan akkuma beekamu mootummaan biyya keenya qabate mootummaan Tigree kuni waggaa 23 har'aa biyya keenya hoo qabatu mala uummate. Malli inni uummatellee TPLF yookaan Hawwaat yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay kophaasaa maquma saniin biyya san bulchuu waan hin dandeenyeef mala uummachuudhaan saboota gara garaa keessaa paartii maqaa isaaniitiin dhaabe jechuudha. Kunillee paartii Oromoo akkuma beektan OPDO ijaare, paartii uummata Amaaraa keessaa immoo Andem kan jedhamu ijaare, akkasumas uummatoota kibbaa keessaa paartiiwwan akka fakkiititti yookaan simbool isa jedhan san ofitti makee lafa kaa'e jechuudha. Egaan haala kanaan bara dheeraadhaaf saba keenya cunqursaa turanii uummata addunyaatitti malaa fi bilaatiidhaan bakka buutota nu keessaa qabanii Oromoo bulchaa, Amaarris biyya ofii bulchaa, Tigreenis biyya ofii bulchaa, uummanni kibbaatis biyya ofii bulcha jechuudhaan mala akkasii uummatanii addunyaa soban jechuudha. Biyya san keessatti filannoon hin gaggeeffamaa, dimokiraasiin hin jira jechuudhaan yeroo hundaa agarsiisuudhaaf dimokiraasii sobaa agarsiisuudhaaf yaalii godhanii yeroo kanatti yoo kana hojjetan kana addunyaan isaan hin hubatu jechuu miti. Haa ta'u malee biyya san keessatti yeroo yeroodhaan abshaalummaadhaan addunyaatti
akka waan biyya san keessa dimokiraasiin jiru fakkeessuudhaan dhiyeessuu yaalanii. Kuni karaa siyaasatiin yoo ta'u, karaa qabeenyatiin yookaan ikoonomiitiin immoo biyyoota keessattuu risoorsii bal'aa biyya Oromoo mala adda addaatiin investariidhaaf jechuudhaan gurguraa turanii jirus. Keessattuu har'a sababiin itti wal ga'iin ijoolleen keenya hiriirri isaan godhanillee balaa mormii lafa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiru Finfinnee jala galchuuf jedhurraayi. Egaa lafa Finfinnee naannoo Finfinnee jiru kana Finfinneetti galchuun har'a hin jalqabamu. Waggoota 23 darbaniif akkuma baay'een keenya beeknu lafa xiqqoodhaan qunxuranii gurgurachaa turanii qotee bulaarraa buqqisanii qotee bulaan sun lafa ofiit irratti deebi'ee gabbartuu ta'ee deebi'ee dhakaa salaxaa deebi'ee baattuu fi ergamtuu ta'a. Magaalaa Finfinnee keessa yoo deemtan, magaalaa Bishooftuu yoo deemtan, Duukamee yoo deemtan, magaalotii naannoo sanii Caancoo, Sulultaa yoo deemtan, Sabbata hoo buutan, Laga Daadhii fi Laga Xaafoo hoo deemtan, qotee bulaan naannoo sanii dur xaafii qotee lafa ofiitirraa gurguratee maallaqa xaafii adii kan gurguratee maallaqa argatu har'a dhakaa baataa kun karaarra taa'ee kadhata jechuudha. Lafa isaa saantima xiqqoo birrii 5-10 akka waan kaasan kafalamee fi fakkeessuudhaan irraa buqqisanii darbu. San booda investoroonni biyyoota alaa jedhanii investoroonni baay'een biyyootuma Tigreetii dhufanii biyyoota Chaayinaa, biyyoota akka Hindiitii fi biyyoota Paakistaan, Arabiyaa fa'aarraa fiduudhaan lafa kana itti gurguratanii kunis immoo bakka adda addaatirraa lafa qotee bulaa gurguruudhaan xaafii inni kaleerraa gurguratu dhoowwanii isa dhakaa baattu ofii godhan jechuudha. Achirratti mana ijaaruu inni immoo dhakaa baata. Hojjettuu guyyaa jechuudha. Kun dhugumatti waan guddoo nama gaddisiisu. Kan biraa egaan keessattuu immoo amma magaalota kana guutuutti dhuunfachuudhaaf yeroo isaan bilaa ta'u kan mala baafatan ijoolleen keessattuu haala kan hubachaa dhufan qabeenyi Oromoo biyyi Oromoo suuta gurguramee keessattuu biyyoota alaatitti gurguramaa jiraachuu isaa boruuf qabeenyi kun nama harkaa hoo ba'e lammata namatti hin deebi'u. Lafti lafeedha yoo nama harkaa ba'e hin deebi'u haan jedhu hubachuudhaan karaa seeratiin seeruma mootummaa sun tume seera hiriira baanii gaafachuu yaalii godhanii jalqaba yuunivarsiitii Finfinneetitti jalqabanii itti aanee Ambootti, Naqamtetti, Dirree Dhawaatti akkasumas Haroomayaatti, Bulee Horaatti karaa kibbaatiin, Jimmatti, Baalee, Roobee, Madda Walaabutitti yuunivarsiitiiwwan kana keessaa yeroo ijoolleen hiriira baatu mootummaan kun sodaa qaba. Sodaa isaa kana kan ibsi qawween jechuudha. Ijoollee akkuma reefuu suuraa isinitti argisiisaa ture obbo Guddataan akkuma argaa turtan ijoollee kana karaa irratti kuffisanii ajjeesan jechuudha. Kuni waan lama agarsiisaa. Tokko mootummaa suni sodaa uummata sanirraa qabu na kuffisan jedhee qabu argisiisaa. Lammata immoo maaltu maal la godhaa? Eenyutu natu qabiyya san dhiitetan bulchaa waggaa dheeraadhaafan bulchaa ammaa achi somtuu narraa fudhatu haan jedhu ofittummaa argisiisa jechuudha. Kun onnee keenya keessa jira. Aarii fi gubannaan boleeyyan keenya akkasumas warri ijoollee sanii dhumuu isaanii. Egaan script valli kort waar Ethiopia är ett land ledet av diktatorer i många år. Jag kommer till att begrunda varför jag har sagt det. Etiopia är ledet av TPLF. TPLF betyder Tigrayan Liberation Front. TPLF systematiskt dannet EPRDF-parti. EPRDF eller Etiopisk Folkets Revolutionära Demokratiska Front är koalitionsparti som är utformat av TPLF för att lura världen. Som sagt att de representerar, för att visa att de representerar alla folkgrupper i Etiopien. De dannet för exempel OPDO. OPDO betyder Oromo People's Democratic Organization. Symboliskt de representerar Oromo. EPRDF-partiet är dominerat av Tigre folkgrupper från norr i Etiopien. TPLF kämpat faktiskt mot den tidigare regimen och de lovat om att etablera demokrati i Etiopien för 3 år sedan. Där de övertog styrningen med makt. Tigray befolkningen
utgör bara 6% av total av den etiopiska befolkningen. Men idag de dominerar, denna gruppen dominerar alla sociala, ekonomiska och politiska arena. Det betyder att bara 6% befolkningen som dominerar hela landet. Alla militära ledare, regeringsmakt, privata bedrifter, på flygplatsen, på gränskontroll, i banken, förrättningen, allt är dominerat av bara Tigray-gruppen. Denna gruppen vill behålla makten i evighet i Etiopien. För att säkra detta har de lagat en metod. De har drapsmaskin som skrämmer, arresterar, skjuter, dräper alla möjliga dissidenser, oppositioner och till och med vanliga elever och studenter. I den etiopiska grundlagen står det att det är demokrati i landet. Man kan yttra missnöje, kan demonstrera fredligt, kan se sin mening. Men när man praktiserar detta blir man ett offer för systematiskt drapp. I 2005 har Tigray Liberation Front TPLF lovat att de öppnar upp för fritt val. Folk vågat att stå fram och valget oppositionspartier. TPLF tappade valget. De har brukt drapsmaskinen för att stoppa folkets vilja, ändrat valresultatet och valget sig själv. Folk demonstrerade på gatan och drapsmaskinen tog livet av över 200 personer bara i huvudstaden Finfinne eller Addis Ababa. Speciellt utsatt är Oromo-befolkningen. Oromoerna är den största folkgruppen i Etiopien som inte har fått makt för över 100 år. Centralt har de största resurser ägda av denna gruppen. Det betyder huvudproblemet är knutet till resurs. Regeringen speciellt misstänker Oromoer för att stötta OLF. OLF är Oromo Liberation Front eller Oromo frigöringsorganisationen. Den organisationen är fördömd av regeringen och alla som misstänks av och stöttar den är utsatt för fängsel, tortyr och drapp. De blir kallt terrorist. TPLF-regeringen har fängslat, torturerat och dräpt från alla folkgrupper. Salom och romarna är mer utsatt. Det finns icke yttrandefrihet i Etiopien. Internetsidor, bloggar, radio och filmcasting är strängt kontrollerat av staten. Och staten vill kontrollera alla bevägelser av folk i landet, till och med i utlandet. Nu, från april 2014, från en månad sedan, har elever och studenter demonstrerat på gatan. De vill visa sina bekymringar. Deras bekymring är att staten har presenterat Addis Ababa masterplan. Denna planen är för att utvida huvudstaden där största Oromo-regionen i närområdet blir inkluderat. Detta är i bekostningen av bönderna som kommer till att mista deras egendom, land och allt de äger. Detta har skett i de sista 23 åren där bönder blir fjärnat från deras land och landet blir vidare sålt till investerare från Tigray, från Kina, från Indien, från Saudiarabien, från Pakistan och så vidare. Men det är något speciellt denna gången att det kom i större omfång. Elever och studenter som demonstrerade för att visa sin missnöje hade icke vapen, hade icke gevär eller något som skrämmer staten med sig. De kom ut tomma händer bara för att ställa spörsmål till regeringen och yttra sina bekymringar. Regeringen besvarade med att skjuta dem på gatan nödlöst. Speciellt tränta styrkor som heter Agazi, som är tränta och isolerade från vanligt folk och klar bara för att skjuta när de får order. Denna gången har de fått order för att skjuta elever, studenter och föräldrarna på gatan. De gjorde det nödlöst. De drack våra syskon och föräldrar nödlöst på gatan i Ambo, Robe, Nakamte, Dambidolo, Gimbi, Jimma, Bulehora och i hela Oromia-regionen.
Det är därför vi är här idag. Vi är här idag för att hedra de som dödade för deras frihet. Vi är här idag för att hedra de som dödade för vår frihet och för en del av världens frihet. Vi önskar och visa att drapsmaskinen i Etiopien har tagit med många liv, drivit många av oss på flykt. Det är därför vi är här. Och över 100 000 personer befinner sig i fängelse i Etiopien per idag. De är utsatta för tortyr och omänsklig behandling varenda dag. Vi samlat här idag kräver att världens samfund kräver att etiopiska regeringen ställer de som drabbar civila befolkningen till rätten. Vi också kräver att norska staten stoppar sitt samarbete med den etiopiska regeringen, speciellt bistånd som ges till etiopiska regeringen där de brukar för att köpa drapsmaskiner måste stannas. Och så vi kräver att norska samfund stöttar oss i vår fredliga bevegelse för att konfrontera orättfärdighet i Etiopien. Och så vi ber att norska biståndsorganisationer hjälper dessa utsatta befolkning. Vi faktiskt har inviterat alla politiska partier i Norge, de som har bystyre i Bergen. Det är lite på en måte inte passat säkert, det är helgdag idag att det inte passar för alla. Men vi må jobba hårt. Vi må jobba hårt för att bli hört. För det är våra pengar. Vi jobbar och betalar skatt. Våra skattepengar blir sända vidare som biståndspengar till Etiopien. Den etiopiska regeringen köper vapen och drabbar våra syskon och föräldrar och våra folk. Där må vi göra något med det. Karoora guddinaa jedhani garuu karoora magaalaa guddinaa jedhan malee keessa isaa summiitu jira jechuudha. Summaa inni hojjenne bal'eedhaan uummanni Oromoo fi ijoolleen Oromootti mormanii tokko akkuma silaas naaqen jedhee qotee bulaa keenya buqqisa. Amma har'aatti 2005 amma har'aatti gara 150 olitti qotee bulaan naannoo sana buqqa'eera. Eessa akka jiru hin beekamu. Gari kanatti ta'eera, gari haala taa'e keessatti kufee dhukkubsatee lubbuun isaa darbeera. Gari akkuma isin jedhan zabanyaa ta'e mana namaa eegaa gaabaataa jira. Maal akka ta'e hin beekamu jechuudha baay'ee. Isa duwwaa miti maqaa magaalaan kun akka ittiin babal'ataa deemte waajjira Finfinnee fakkaatu ilaala. Finfinneen kun tasa Oromoof Oromummaa qabaataa jirtu. Maal alagaa fakkaataa jirtu jechuudha. Kana hoo babal'isanii Finfinneen amma jirtu kuni kaarimeetirii 50,000 lamaarraa gara miliyoonii tokko olitti ol siqee jechuudha. Kana jechuun Oromoo iddoo lamatti kutuudha. Oromoo iddoo lamatti kutee immoo maaltu ta'a? Tokko sagaleen isaa hidhata. Humna siyaasaa isaa dadhabsiisuudha. Lammaffaan immoo naannoo sanatti afaan Oromoo badaa deeme maal ta'a? Afaan gara biraatiin bakka bu'aa jiru. Maalummaa isaa dhageessuudha. Kanaafuu maalummaa ofiif baduu kana hoo ilaalee baay'ee nama rifachiisu jechuudha. Kanaafuu labsii irratti galmaan jiru, labsii konstitushinii Itoophiyaa irratti hin jiru 45 irratti Finfinnee keessatti mirga Oromoon kabajamaa jiran kan siyaasaa, kan dinagdee, kan hawaasummaa. Isa achi kaa'anii caalaatti han Oromoo balleessu, han mirga Oromoo dhiibuu irratti hojjetamaa jira. Kanaafuu ijoolleen kun sabummaa keenya kan balleessuu ta'uu qabu filaanii kun. Filaanii kana Finfinneen akka guddatti barbaachise haala Oromummaa keessatti guddisuu dandeenya isa jedhu jechuudha. Kanaafuu isaan irratti xiyyeeffatan maal jechuudha weerara lafaati. Walumaa galatti weerara lafa guddatanii irraa bu'aa argachuu, ikoonoomii isaanii guddifachuu kana irratti hundaa'e jechuudha. Kanaafuu ijoolleen kun kaayyoo isaan qabatanii ka'anii kaayyoo Oromummaa jechuudha. Oromummaa tiksuu, Oromummaan akka hin banne. Gaaffii abbaa biyyummaa jechuudha. Gaaffii mirgaa jechuudha. Kanaafuu ana bira jiruuf gaaffii keessan kun gaaffii keenya, gaaffii uummata Oromooti, gaaffii saba nagaa jaallatuuti, gaaffii saba kamuu mirga kamiifuu falmuudha. Kanaafuu gaaffii keessan gaaffii keenya bukkee jirra jennee isaanii jajjabeessuudhaaf. Warra du'eef immoo gadduudhaaf. Warra hafanii rukutamanii hospitaala adda addaa keessa ciisaniif immoo
yaalii fooyyaa akka isaan argatan gargaaruudhaaf warra mana yaadu amma danda'ame gargaaruudhaaf warra mana barumsaa isaaniirra ari'atame mooraan isaanii akka kunne bira dhaabbachuudhaaf sagantaa qophaa'eera kun sagantaa eebbifamaadha eenyumaa gara 2013 waan akkasii baase jedhanii warri mo'achuu dandeessan as keessa jirtu amanamaan tokko dhufee kan ofiisaatti lakkoofsa barbaadu baafate tokko dhufee namirratti dotoricha baasaa nama mo'ate sana innaa sana sanitti himnaa jechuudha kun gurgurame dhumeedhamu inni guddaan ilaala oromiyaan asirra jirti kun yaadannoo guddaa kana namni mo'ate yaadannoo guddaa mo'atee deemee jechuudha dungoo qabsiisuun jalqabameera ilaalaana harka rukutaa fi nu qabsiisaa jiru ijoollee keenya yoo barbaadan tokko tokkos qabsiifatanii deemuu dandeessu kan keessan hundumti keessan dhuftanii tokko tokko maqaa keessanii qabsiisuu dandeessu dungoo hedduu qabnas akka bindee nutti dhufe malee. እህታችን ናት ሎተሪው እንድታወጣ የፈለገችው የምትዛመዳችሁ ሰዎች ሎተሪ የገዛችሁ አላችሁ? እንቀይር። ኦኬ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አንድ ትምረጭልን ማለት ነው። ለዚህ ጋር Sabaan, torbatamii tokko eenyutu qabu? Eenyu abbaan torbatamii tokko? Torbatamii tokko kottaa fudhadhaa. Harka rukutaafi. Kuno gurbaa keenya biratti gale. Qaamaa qabsiisuun irraanfatinaa otoo suuraa laaltanuu jechuuti. Namoonni fedhiidhaan ijoollee keenya qarqaraa jirtan baay'ee si galateeffannaa qarqaarsi kun qarqaarsa maallaqaa qofa ta'ee nafuu gara fuulduraatti akka yeroo gabaabaa keessatti ol deebi'ee biyya ijoollee kanaa addunyaadhaan ga'uudhaaf waan nurraa eegamu hundumaa harka ol qabannee hojjannaa sanaaf ennaa asitti tarree galtanii qarqaarsa kan kennitan sammuu keessanitti akka yaadan kan barbaadu maalinni egeree gara fuulduraatti waan nuti goonu ijoollee keenya kana uumaa baasuudhaaf waan nuti gochuu dandeenyu biyya kanatti sagalee isaanii san addunyaan guutuun akka dhabu gochuudhaaf sanarratti eenyumayyuu eeguu qabdanii dhaaba kamiyyuu eeguu qabdanii mataa keessan irratti hojjechuu ዛሬ ለዚህ ሰልፍ ይዛችሁ
Camilla, og jeg norsklærer. Og velkommen til Norge. Og i dag så skal jeg lære dere hva menneskerettigheter betyr i dette landet. Velkommen. Menneskerettigheter er rettigheter som tilkommer mennesker uavhengig av kjønn, klasse eller etnisitet. Det vil si, det er menneskerettigheter som vi alle har som et individ, uavhengig av om det er mann eller kvinne, om det er fattig eller rik, om vi er svart eller hvit, om vi tilhører forskjellige religioner, om vi kommer fra Norge eller andre verdensdeler. Gjennom menneskerettigheter løftes grunnleggende verdi fram, som et stat må respektere og sikre av hensyn til enkeltindivid. Menneskerettigheter ble et viktig tema på den internasjonale arena etter andre verdenskrig. FN ble opprettet i 1945, og i 1944 vedtok FN verdens erklæring om menneskerettigheter. Jeg skjelver innimellom, fordi jeg er en ny lærer. Beklager for det. Altså, menneskerettigheter handler om rettigheter til livet, rettigheter til sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern om diskriminering, tanke- og religionfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd. Både sivile og politiske rettigheter og økonomiske og sosiale og kulturelle rettigheter omfattes av menneskerettigheter. Har dere noe mer spørsmål om menneskerettigheter? Har dere forstått det? Ja. Ok. Takk for meg. Det er helt påfallende. Det finnes så stor forskjell mellom vårt land og i Norge. I Norge alle liker rett til å si hva de vil si, og når de vil si det, hvordan de vil si det, uten at en regjering skal komme og si dette er ikke lov. Det er ikke slik i vårt land. Det er ikke sånn i vårt land. Altså, det er så lite så, altså, det er lite i media og hva som skjer i der nede. Hvorfor? Ja, de vil ikke bare på det. De vil ikke se på andre land. De vil bare bruke vold mot mennesker. De dreper. Hvis du viser din misnøye med regjeringen, da blir du drept. Fordi du viser din misnøye med regjeringen, da du blir drept. Det er bare det. Men jeg skjønner ikke at Norge står for amnesti, altså da skal de passe på rettene til folk. Du ser hvordan det er i Norge. De passer på, da mener liksom, hvorfor kan ikke du stå for det der nede i stedet for å støtte regjeringen? Ja, det er sånn på meg til å bli sint. Skjønner du hva jeg mener? Hvorfor ser de ikke på Norge som på andre, som demokratiske lander? Det gjør vondt. Jeg så i går, det var en demonstrasjon. De drepte folk, de skittet barn, skoleelever. Ja, men var det en fredelig demonstrasjon, eller hvorfor kan det være? Det var bare en fredelig demonstrasjon. Hva er det hvorfor? De vil ikke si, du har ikke rett til å si. Du har ingen rett til å si noe.
Solen vi si du har ikke lov å uttrykke din misfornøyd, du har ikke lov å si noe. Du må bare leve undertrykt, det er det som skjer der nede egentlig. Ja, der kan du ikke snakke om sånn. Ja, det er ikke slik da. Ja, du veldig langt borte, man. Men for det er ikke så... Det er så lite, folk vet så lite om det, det er derfor. Vet du hva? Det blir en demonstrasjon i morgen. Der vi får se hvordan det blir. Vi skal følge det på TV, på internett og på... Jeg håper det kan på TV. Ja, vi får se det. Jeg vet ikke hvordan det blir, men det kommer til å bli forferdelig. Kom igjen, mann. Ajechan, Baratota, Adabatu, Ajechan, Motoroto, Devi harka rukutaafi ijoollee በዚህች አጭር ድራማ ሊያሳዩአችሁ የፈለጉት ምንድነው? ምን አይነት መንግስት ነው? ምን አይነት መንግስት ነው ኢትዮጵያ የተጋለጠችበት መንግስት? እነዚህ ተማሪዎች ወጥተው መሬቱ የአርሶ አደሩ ነው መሆን ያለበት እነ መለስ ዜናዊን ጫካ የከተተው ጥያቄ ነው። ገበሬው መፈናቀል የለበትም። የ1960ዎቹ የተማሪ ንቅናቄ መሪዎች ሲያራግቡት የነበረው ነው። እነዚህ አሁን ኢትዮጵያን እናስተዳድራለን የሚሉ ሰዎች የሚገኙበት የነበረው ነው። እንዴት አንድ ሀገርን አስተዳድራለሁ የዚህ ሀገር መሪ ነኝ የሚል እንደዚህ አይነት ወጣቶችን ይገላል። አንድ አሜሪካዊ ጋዜጠኛ ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን እያሳደግኩ ነው እያለች በሌላ በኩል የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን መጨፍጨፏ የሚነገረንን ነገር መላልሰን እንድንጠይቀው አስገድዶናል የሚል መልእክት ነበር ያስተላለፈው። እኛም ራሳችንን የምንጠይቀው ምን አይነት መንግስት ነው የራሱን ልጆች ተማሪዎች የሚገለው እና ይህንን መንግስት ከደርግ መንግስት የሚለየው ምንድን ነው የሚለውንም ራሳችንን መጠየቅ አለብን። የዚህ አጭር ድራማ መልእክት ይሄ ነው። አሁን ከዚህ በመቀጠል Karabasheti, lafta baako tin chitin imbari jete, nunca aku kan kate, hatta shira kulla
utuma keenyaati gatiin guyyaa tokkoon kennama jaraafis. Karaa gara biraa kun naannoo madda walabuutti kan ta'e naannoo baalee roobeetti kan ta'e uummati keenya guyyaa tokkotti ijoolleen eegalu yeroo ilmaan ishee fuula ishee duratti ajjeesan dubartoonni wallaan ishee gadi ba'anii yeroo haadha ilmaanii qabanii afaan bananii bu'an kun ilaala hunduma bira ga'a kaleessa uummata anyuwaakin dhibba guyyaa tokkotti gubanii mana kuma tokko wal irratti gubanii lubbuun dhibba afur ol ba'e dabalata oromiyaadha sadaffaan meebii naannoo amaaraati arfaffaan meebii naannoo tigraay hin beekamu kanaaf uummanni carraa qabnu dubbannee dhageessifachuu dandeenya dhaga'uu baannes iyyannee waan nu keessa jiru dubbannee afura baafachuu dandeenya haa dubbannu saba keenyaaf jedha mirga addaa qabnu namoota awurooppaa jiraatan keessaa namoonni uummanni biyya noorwee jiru mirga addaa qabnu karaa kam deemna jettan har'a karaa mirga dhala namaa qorannoo mirga dhala namaatiif har'a awurooppaa bakka bu'ee kan hojjetaa jiru mootummaa noorweeti kan hundumaa qabu otuu beekuuti kan callisee ilaalu haa ta'u waan goonu hin qabnu garuu kadhachuun Please biyya keenya keessa kanatu jira ilaali. Waan goonu hin qabnu waaqayyoon jalatti rabbitti isaanitti hin kennu. Maal gochuu dura jira maaliin nu bira dhaabadhu jennee gaafanna. Kana biratti adda warra dhiiraa olitti dubartiidha Awurooppaatti kan mirga qabu. Dubartoonni sadii shanii yoo wal ijaarre mootummaa bira dhanni yoo barreessuu hin dandeenye ta'e yoo dubbachuu hin dandeenye ta'e akka dubartiitti illee wal ijaarre dhiira tokko yoo bukkee buunee dhannee dubbannu dubbii keenya waan hin fudhatamne. Kana gara fuulduraatti yeroo baay'ee keessattuu yeroo otuma ija kootiin ilaalu miidhaan saba koo ajjeechaan saba kooti yeroo hunda duratti ta'u hedduu imooshanii ta'a garuu waan godhu hin qabu hin qabu kanaafin kan inni gaddaan dubbadhu dhiifama naa godhaa nama hedduu bira dhaabatanii akkasitti naasa'uun wanta gaarii natti fakkaatu garuu ulfaadhaa galatoomaa. Waan nagaadhi malee waan. Mata wal logooti maaliifan hin faarsine maaliifan hin faarsine simattuu keessummaa mormituu hiyyummaa moodela addunyaa harmee koo oromiyaa harmee koo oromiyaa biyyoo biyya abbaa koo hundaan biyyoo biyya abbaa koo hundaan badhaafamtuu oromiyaa keenya biyya jaalatamtuu qilleensaan mijooftuu haadha ilillii urgooftuu aadaa ofii gooftuu kan oromiyaa kabajjuu lammii koo boonaa koo oromticha koo atumti irra naaf jiraatu atumti irra naaf jiraatu. Haadha ilmaan goototaa maddaa atileetotaa hangafa biyyootaa kan gadaan bulmaataa hundaaf garaa laaftaa oromiyaa tiyyaa mee eenyuma siin qixxaataa mee eenyuma siin qixxaataa. Laggeen kee gurguddoo ibii keetis balloo kan ilmaan jajattuu dhabdeellee hin waakkattu kan handhuurii kee finfinnee hunduu walii galtee lammii addaan hin foone dabashira hin beekne garaa laafattuu koo oromiyaa mee maalumaaf ansii hin faarfanne nan faarsa oromiyaa jecha onnee koorraa maddeeni galatoomaa. Ishe bara hari norge men också i hela världen i Etiopien och Oromoer är också människor. Vi kan inte bara sitta här. Nurme, vi kan inte bara sitta här och höra eller glömma höra eller överse när dessa barn blir dräkt. Var så snill, hör på oss, hör på Oromoer, hör på alla som lider under diktatorisk regimer. Tack. Ashamaan shamdirtuu jedheetanii galaa mootummaa Norween galatoomaa jedheen jecha koo jalqabaa mootummaa Norween galatoomaa jedheen jecha koo jalqabaa Oromoon dhiphattee galgalaaf ganamaa gadi bu'aa laalaa rakkoo saba kanaa laandiin foon hin qabu seenaa sanyii kanaa filatamtaniitu falmuuf mirga dhala namaa Maaloo mee ilaalaa waa'ee saba kanaa nu gargaarren jedhu karaa garaa garaa gargaarsa dhaabbatu kan mootummaa biyya Itoophiyaa hedduu itti caalee du'i lammii kanaa affeeramtanii kan dhuftan har'a guyyaa kana
calliftaniin darbina waa'ee dhimma kanaa furmaata kan ta'u jecha walii galaa mootummaan addunyaa du'almaan Oromoo maaf callisee ilaala? Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo kee kan jirtu anoolaaleen Finfinnee Bishooftuu Duukamii wayyoo Kagalaanii yookaan Laga Xaafoo Laga Daadhii kana duwwaa mitiin hedduudhaan isaanii sulultaa Sandaafaa Sabbataa Buraayyuu fa'igaa isaanii Buraayyuu seenaa guddaa qabdi buurayyootaati ammayyuu yoomiyyuu buurayyootaati ammayyuu yoomiyyuu Finfinnee magaalaa Oromoota irratti hin boqonne lammiin Oromoota Finfinnee Oromiyaa atis gaaffii sabaa kan akka hin dubbanneef hedduu tafaan nu qaba wanti dhufe haa dhufu maaloo lammii koo irratti dammaqa daldalaa qotee bulaa barataa barattu barsiisaan Oromoo maaliif qofaadhuma tokko taanee utuu waliin kaane baatiin tokko hin ga'u tokko teenyee waliin ilaallu yeroo tokko ga'u utuu waliin kaane baatiin tokko hin ga'u kai kaate dubbiin boolee taate jedhee wallisaa hirphaanu bilisummaa waliif hin kennanii akka garaa firaa abbaat barbaaddataa daandiin isaa eessarraa guddina nuun jedhu maaster pilaaniini Oromoo balleessuuf kaayyoonni guddaanii Ibrahim gochuuf xiqqoo boqotanii Awashaa wajjin waadaa walii galanii warshaa ijaarratu iddoo filatanii walii isaanii qacaruu kaayyoonni guddaanii eessatti adeemaa meefageessaa laalaa Oromoo balleessuuf booddeessaa galgalaa Oomisha abaaboo yalafa Oromoo situ aangoo qaba akka seeraatiifoo baay'ina hin qabna karaa namootaatoo nutis waliin gallu rakkoonni guddaanoo riqicha jaartanii karaa daandii tokko miidiyaa Oromoo jabaadhaa isinoo gatii guddaa qabduun dhugaadhaan isinoo isin faana jira lammiin Oromoo Fincila kan kaasee diduudhaaf garbummaa seenaan nu deeggaraa keeyyan 39 dhugumaa ofiin obbulchuudhaan kaayyoon Oromummaa kanaatiif fincilaa cabsuudhaaf garbummaa bitamneen jiraannu nuti sarka ormaa rabbi nurraa kaasaa xiqilee abbaa ormaa Indeesitu walaloko balanees rundaasaa kan isheen dubbatte jecha walii galaa hidhaaf jechaanii roorroo gurguddaanii eenyuun nu badhaase qabeenya addaanii furmaata argatee dhaabbachuu qabaami egaa garbummaanii wayyaaneen haguufu kaayyoonni guddaanii